raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata onkoloolessa bultii 5/2021 yaa'ee galee hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu baara fayyaa nageenyi sanbadhaadhaa kan nagaasan fudhana xiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya kana keessatti ammoo saamicha maqaa gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa tolchaa jedhuun kaabinoota PPT'n hawaasa Oromoo lixa Oromiyaa godinaa Wallagga lixaa hona Gimbii irratti raawwataa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha gamusunii tokko irraa argannee fi dargaggoonni Oromoo irreecha ora Finfinnee fi Bushooftuu irraa bakka qooda fudhataa jiran irratti qaamota PPT'n butamanii achi buuteen isaanii dhabame ilaa ammaattuu manneen hidhaa Impaayera Itiyoophiyaa garaagaraa keessatti iraara argaa jiraatu irratti odeessa bilbilaan fudhanne dabalatee hawaasni Oromoo kibba Oromiyaa wooboo waliin ta'ee PP loluuf qophii xumuratuu qaamni PP godinatti xuuxxatti ammoo guyyaa boruutti hawaasni Oromoo godina Gujii Lixaa hona Bulee Horaa magaalaa Bulee Horaa sakattaa wooboo fi akka ba'uu fi dirqisiisaa ka jirtu ta'uu irratti odeessa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Ammallee hanaa dhufu saniin jechaatuman dursa odeessa Oromticha konyaa Gujii Lixaa hona Bulee Horaa irraa arganne isan dhageessisuutti fullaanaa yaadda. Guyyoota muraasaas ka dhagaa turre mootummaan Koloneel Abiyyi bara aangoo isaa dheereffatuu fi Oromoo Gujiif Booranaa ilmaan garaa tokko walaasisuuf yaalaa turanii jedhu. Kanaa alammoo guyyaa har'aa kaleessaa kana Oromoota hona Bulee Horaa keessa jiraatan humnaan dirqisiisanii barattoonni kolleejii yuunivarsiitii illee soonamne dhannee shanii adamsina jedhaniitu dirqii jiru jedhu. Mee waan kana lamaan irraa dubbannaa maaltu jira Oromoo Gujiif Booranaa attamitti walaasisuu yaada qabanii kanarraa kaana marii keenya. Ummati jiru tuftinuyyuu waraana qabanu baangaa qabanu salatoo qabanu qabatanii duuluu qaban jedhani mari achiisu jirani namni duula kana irratti hirmaatanii sumeeshaaneedha mootummaan tarkaanfitti irra fudhata jedhu jirani. Hayyee. Amma guyyaa roobiitti qophaa'uu jirani. Boruma jechuu. Kana dirqisiisu amma kaabinee maafi poolisiidha. Bulchaa godinaati. Abarraa Bunnoo achi deebi'e jechuun dhugaa? Abarraa Bunnoo amma achi ka'eera. Nama deemilletii ta'ee ture lafa gubaa ture Jambaruu Abbabee Godaanaa jedhamu bulchaa godinaa godhaneerani. Isatti amma achi deebi'eera. Ummati tokko adoon hasinii bakka jiran cufaanii milishaan jiru kan godina keessan argamutti guyyaa boruu kanaan jammareeti namtichi akka duuluu akkasii ajaja kennaneerani. Makinni cufin dhaabbataa, motoriin dhaabbataa, suuqiin cufamaa, waan gurguratan waan bitatanullee amma achi hin jiru akka fedhaneeti lafti akkasaa saba'atii jiran. Warri kun kanaan dura shanee adamsaa shanee shiftaadhanii gara lixa Oromiyaa Wallaggaatti illee giddugaleessa gara Shawwaatti illee gara Jimmaatti illee Abbaa Boritti bakka akkasii yaalaniiru. Sun gaafa woboonu gara magaalaatti ol hin dhufin humni woboo hedduun eebbifamee osoo akkasiin guddatin har'a amma. Hawaasa Oromoo hona Bulee Horaa kana kan magaalaa Bulee Horaa kana gabbaasanii dhaqaati obbo Adamsaa jechuun kun waa fakkaatti. Maal fakkaata guyyuma kaleetuyyuu amma woboon baay'ee waraana isaanii guyyee kaleetuyyuu adii gubbatu milisa harkumaanuu qabanee ganii kaan ajjeesanii ganii humna addaa kanallee warra mootummaa kanallee namni du'ee amma 12 aanuma Bulee Horaa ganda qilleensoo Mokonniisaa keessatti.
kaleessa lola guddatti ta'ee ganda haroo keessa keessa baasanii ganda soollee keessa ari'anii baasanii ganda sadaffaa ganda qilleensa mokonniisaa gubbatti adii guddaan ta'e. Tole. Achillee kaambii keessa ari'anii baasanii kaan qabanii kaan ajjeesanii kun amma addallee kun warri manatti galee karaatuma keessa badalee bakka badalee naamuma deebi'anii dhukkuu jiranii namni gammaallee waraanni isaaniitu dhaggamee jiru. Hayyee. Isaanuu amma kun akkana battanuu jiranii nama akkana warra waraanaatu ari'u kana uummataan baanu jedhanii uummati nuti akkan baanee goonaa warra waraanaatu ari'anii injifatan jechuu jiranii adiin isaan amma qopheessane sun waa'ee itti milkaa'u akkasitti jirti. Uummatnoo garam jira silaa uummanni Oromoo garam deggera maal akka sabaasu eenyu akka isaaf qabsaa uummanni kun adda baaseen barree. Baratee baree amma yoo wobooniidha hiriiraneeti ka deemanu bee. Yoo bakka yoo isaan kunoo yoo woboon ari'anii bahee yoo isaan irraa keessa jiran kunoo jedhanii ari'anii amma ari'anii jammaranii motiin salatoo waraana isaa guurradha waraanuma isaanii kan guurratiisan jira uummata amma. Uummannummaaniyyuu wooba waliin ta'etu kunoo asiin baate achiin baate qabaadhee waraana mootummaa biyya ari'aa itti abbo. Amma bakka woboon dhufitti nagaan jira naman tuqanuu naman bikanuu hidhanuu. Waraanni mootummaa yoo dhufee biqaa jechaan hin jiru guddaa jaarsa jechaan hin jiru hin bikanii hin saamanii kanaaf amma bakka uummata isaanii waraana mootummaa lafa deemee miti. Yoo baqatanii waraana woboo jalaa baqatanii dhukatanii illee bakka hinee kunooti asnee iyyeeti dhiigaa dubartiin baaneeti iyyaneetidha kakasiisan. Amma gaa kun guddoo namatti tola kan namatti tolu konyaa gujii ba'aadha keessatti illee guyyaadhuma kaleessaa kan hawaasni Oromoo. Ka gujiif ka booranaallee walitti dhufee kora tokko taa'ee kana booda oboon qobaa du'uun qabu qobaa falmuun qabu waliin wareegamna waliin lolla waliin bilisoomna waliin wala boomna kana booda namni oboo adamsuu dhufu Oromoo adamsuu dhufa jedhanii akkasiin lallabatan jedhu. Akka jechuullee hin jiran hangamatti jaanannaan waan akkasii adda baafadheellee hin qabu. Amma akka gujii lixaattis gaa murtiin kun inuma jirtiidha. Amma bakka woboonni to'atutti amma kun akkasii miti kun amma woboon dhufe jennaan namni cuftu waan qabu guurratee baay'ee miti woboo waliin hiriirani amma. Hayyee amma borgaa attam ta'uuf taatan hordi magaalaa bulee horaa jiran kun ni deemu moo ni didu moo attam ta'uuf ta'a amma hawaasni kun. Maali guyyumaa dhaatuyyuu magaalaa bulee horaan qabatanii dhanee sodaatanii kun amma waraani jechuu jira. Woboon usuu bor adamsamuuf hin deemin haruma kanayyuu bulee horaa qabachuu dhufaa jiru sodaa jira. Sodaatti jira waraanni bakkuma jiru socho'u jira barii duulaan lakkisiisaanuyyuu katamaa lakkisanii baqachuu sodaa guddaatti jira. Amma akka gujii lixaatti silaa warri magaaluma haanaa magaaluma godinaa buleema horaa malee bakka dhibiin jirtuumi warri kun. Jiran. Ari'anii baaneerani aanaa gubbaatti malee amma waan ganda keessa hin jiran. Egaa yeroo hawaasni Oromoo fi woboon akkasittiin waliin ta'ee. Waraana nyaaphaa kana haadhaa jiru gama biraan immoo warri kun hafuura baafatuu fi qabsoo kana gufachiisuu fi hawaasa Oromoollee qalbii isaa addaaniruu fi gujiif boran olaasisuu yaaluu jedhu konya gujibaa kana keessatti isin quba qabdu dubbiin kun silaan taati. Waan taatu fakkaattuu kunis isaanis yaalanii amma uummatni beekta isaaniin ol barateedha isaanii ol beeka. Uummata walitti buusanii isaanii walakkaa gubbaatti aangoo gubbaa turiisa fe'anii namni sabaan walitti bu'ullee hin jiru. Woboonis kana mi'aaseeti uummata isaa barsiisutti jira. Amma akka sabaan walitti bu'u hin jiru kun ammoo isaan ammoo yaaliin isaaniif hin milkaa'u isaan immoo hojjechuutti irra jirani. Ayyeegaa akkas taatu Oromoon amma bayyaannata qabdii dhagaa ka argaa jirru mee isan waan isin hin gaafatiin waan konyaa gujii lixaa keessa jiru ammallee waan woboo gargaaru hawaasa Oromoo biyya alaa biyya keessaa illee akkuma waliigalaatti waan dhaammatta yoo qabaattanii ireensi ni kenna. Waraanni bakkuma bakkatti leenjifameedha kan leenjifame kunillee waan isaaf barbaachisu cufa godhiisaa fi hawaasa biyya alaa jiranullee akkuma amma deeggaruu jiran kana ibsanii itti fufuu qabanii. Uummati biyya keessaallee kanarraa ka'ee deeggaruu qabaa namni cuftinuu woboo waliin hiriiruu qabaa biyya isii bilisummaan uffachuu qabaa dhaamsi dabarsiisa fedhullee kanuma. Kan amma dhageessan kun kibba Oromiyaa godina Gujiitti Aawuna Bulee Horaatti bilbiluudhaan mootummaan kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti kufuuf daddaaqama keessa jiru hawaasa Oromoo godina Gujii lixaa magaala Bulee Horaadhaa
dirqiidhaan ba'aa sakattaa waraana bilisummaa Oromootti bobba'aa jechuun guyyaa boriitti beellama qabatee jiraatu irratti odeessa arganneef waraanni bilisummaa Oromoo wooboon ammoo magaaluma Bulee Oraayyuu marsee loltootaa fi poolisoota mootummaa Koloneel Abiy aleelaa jiraatu. Akka waliigalaatti ammoo hawaasni Oromoo konyaa gujilchaa takkaa kibba Oromiyaadhaa waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo waliin ta'uudhaan loltoota Koloneel Abiyyiin aleeluuf qophii xumuratee jiraatu irratti odeessa arganneessan dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara giddugaleessa Oromiyaatti bilbiluun qeerrooleen Oromoodhaa takkaa akkuma waliigalaatti qaamni hawaasa Oromoo irreecha Hora Finfinnee fi Arsadii irraa osoo qooda fudhataa jiranii qaamota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan butamanii achi buuteen isaanii dhabame ilaa ammaattuu manneen hidhaa Impaayera Itiyoophiyaa garaagaraa keessatti hidhamanii dhiirfamaa jiraatu irratti odeessa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa irraa argannisiniif dhiyeessina. Akkuma linuu quba qabnu egaa guyyaa 3 dura irreecha malkaa Hora Finfinnee fi Bishooftuutu ture sanarrattis miidhaan qaqqabeera. Ijoollee hedduun akka isaan hagammaattu bakka isaanitti hidhamanii jiran hin beekamnetu jira. Ijoollee hedduun kan qabaman irreecha hamaa erga gaggeessanii boodadhaa kan ijoolleen qabaman warri qabaman illee keessattuu kan gaafa irreecha Bishooftuu irratti qabaman waajjira poolisii magaalaa Bishooftuu akka jiranii. Haga kaleessaatii hordoffiin akka godhamaa jirudha. Kana ijoollee hedduu alaabaallee uffatan jedhame uffata aadaa sabni maafiraatti diimaa akka qabuuf qofa yookaan gosa tokko kompiliitii gurraacha irraa jalaan gurraacha yoo uffatte gadda mul'ichaa jirta maal gaddisaa kan jedhuudhaan yookaan immoo alaabaa bilisummaa Oromoo irratti argamu uffatni miliqitame yookaan mallattoo sanaa qabu inni tokko irraa fuudhamedha. Kan ijoollee sun dubbatanii warri kaan immoo warri diddaa agarsiisan immoo maneedhaatti guuramanii akka kaleessaatti illeetti hin baasne jedhanii ijoollee hedduu ijoollee dhibbaan lakkaa'aman waajjira poolisii jiru. Sanaan wal qabatee ijoolleen deddeebi'anii kun haala isaan hubachiisaa jirra. Egaa amma ijoolleen kun warra uffannaa uffatanii yookaan uffannaa keetu kana fakkaataan gurraachee maal gaddita jedhan kanaan alatti tikoonnummaan mootummaa Koloneel Abiy uffannaa aadaa uffatanii keessa seenanii lafa fagoorraallee hordofanii dhufanii Bishooftuu keessatti akka qabsiisanidha. Keessumaa dargaggoonni ol ijaaranii gara lixa Oromiyaatti dhufan hedduun Bishooftuutti akka qabamanidha. Isa kan attamitti hordofaa turtan isin akka qeerroo bilisummaa Oromootti tikoota uffannaa aadaa uffatanii keessa deemanii waraanatti argisiisuun qabsiisaaf ofiillee keeboonii dhaanaa turanti jiraa jedhama. Kanallee kanatti akkuma kana dhageessisan ture qaamni tika mootummaan bobbaase uffata aadaa uffatanii maal argina ijoollee keessa deemanii akka qabsiisaa turan. Ijoollee jajjaboo ijoollee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaran tumtan ijoolleen kun ijoolleen cicciimoon akka hordofamaniif kan itti karaa tika mootummaa bobbaafamanii hordofamaa turan illee jiru naan jedhamee ammaaf ijoolleen gurbaanii suuraa isaa na qaqqabe tokkollee ni jira jettee tika kana jiran hojjechaa jiru amma. Kana irratti akka jirudha ijoollee qabsiiseera. Tole egaa dhimma irreechaan ol qabatee waan jiru jiraatetti nu dabalta gara booda marii keenyaatti ammoo qabxii ijoon keenya irratti dubbannu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo 2015-2018tti warraaqsa jabaa gaggeessitanii aarsaa guddaas baaftanii dhumarratti gaabifuma garaagaraatiin qabsoon bilisummaa Oromoo kun gufatee deebitaniitu aarsaa dabalataa dhabbaasaa jirtu ijaarsi qeerroos akka duraanitti deebi'u rakkoo ture. Ammoo bifa haaraan ol ijaartanii jirtu jedhama. Ijaarsa ammaa kana immoo kallattumaan harki waraana bilisummaa Oromoo keessa akka jiru qeerroof waraanni bilisummaa Oromoo wal qabeenyaan ijaaramtanii hojiitti akka deebitanidha. Mee kanarraatii nu himi iccitii keessan gadi fagootoo keessan seenne. Iccitiin numayyuu iccitiin addaa hin jirtu. Inni qabsoon alatti iccitiin biraan jirtu. Kana fakkaata wanti jedhamtu hin jirtu. Asirratti garuu kanaan dura haalli itti deemaa ture amma itti deemaa jiru kaleessadhaan gadda osoo waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessan seenuun dura haalli caasaan ijaarsaa qeerroo bilisummaa Oromoo bifa faca'insa qabuun tureera. Walqunnamtiin yaada kana jabaachaan ture. Yaada walii dabarsuu hariiroo yeroodhaan wal mari'achuun kun ammaan jiru ture. Amma garuu sooshiidhaa jijjiiramni waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa keessatti yeroo itti qabsoo daran kunuunsaa jiru kanatti bakka hundatti qeerroon bilisummaa Oromoo wal ijaaree hojjechaa jira. Wal qabaachaa jira. Qabsoo hojjetaa hojii keessaa jiru qeerroon bilisummaa Oromoo kan duriirra jabaatee akka jirudha. Kana irratti cina addaan jiru.
Egaa duris taanaan hawaasni Oromoo qabsaa'aadhuma ture osoo koloniitti hin kufinis kolonii ofirraa ittisuuf erga koloniitti kufe asisa ammoo kunoo qabsoodhumarra jira ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kun lafarra harkifatee sanas yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo galma isaan ba'eera jedhaman qaamonni garaagaraadhaa keessumaa warri Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu qabatanii deeman karaa nagaadhaan rakkoon Oromoo furama horu jedhan kun burjaajii isaan uumaniin qabsoon bilisummaa Oromoo gufataa tureera. Haa ta'uti sun deebi'ee akka hin dhufneef har'a qophii attamii qabdu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa biyya Oromiyaa walaboomsuu uummata Oromoo bilisoomsuun mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa qobaa dhaabbatuudha moo Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuuf qabsaa'aa jirtu har'a? Qabsoon uummanni Oromoo kanaan dura waggaa 150 duballe Impaayera Itoophiyaa kana keessatti uummanni Oromoo gaggeessaa ture. Akkuma ati beektu sirnuma kana jalatti deddeebi'ee kufaama ture. Qabsaa'ee qabsootaa sadarkaa xumuraarra ga'ee gara boodaa tarkifataa ture. Humnoota muraasaan humnoota qaamuma qabsoo fakkaatanii qabsoo uummata kana keessa harka seensifatanii qabsoon dubbatamaa irra ga'ee ammatti qabsoon itti jiramu qabsoo impaayera biyyattii kana jalatti of ijaaruu osoo hin taane yookaan achuma keessatti mirga ofii kabachiifatu osoo hin taane sirni impaayera Itoophiyaa haalli isheen amma itti deemaa jirtu uummata Oromoo balleessuu waan ta'eef hundeedhaan balleessuu kana immoo abadan amma dhaloonni har'aa kun haga jirutti kun itti fufuu danda'u jechuudha. Qaamni kamiyyuu bilisummaa Oromoo aadaas haa ta'uu, afaanis haa ta'uu, lafas daangaas haa ta'uu, alaabaas haa ta'uu waan kamiyyuu ittiin dhiibamaa, ittiin cabaa, ittiin booddee itti gorfamaa impaayera Itoophiyaa wajjin jiraachuun hin danda'amtu. Uummanni Oromoo hiree mataasaa murteeffatee alaabaa mataasaa, aadaa mataasaa ilma ofiitiin buluudhaa qabaa jiru. Daangaa ofii sararratee jiru. Qabsoon aadaa ammaatti jiramu qabsoo keessattuu yeroo ammaa qabsoo uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'ee gaggeessaa jiru ofiin hordofchuudha jechuudha. Har'aaf gaaffiin qabannan xumura. Ati waan naafee jettu yookaan dhaamsa gabaabaa yoo qabaatte dhaammadhuutii harmarratti obbaafna har'aaf. Dhumarratti dhaamsiin qabu yeroo kanatti burjaajii hamaan karaa qaama aangoo harkaa qabu mootummaa jedhee maqaa mogaasee biitti gara hin taanetti oofaa jiru kana karaa sana burjaajiin hamaan yeroo yeroodhaan hin gaggeeffama uummata Oromoo keessatti kan hubachuu qabnu. Saba biraa keessatti burjaajii hamaa yookaan ololli oofameetiin beeku kan uummanni hubachuudhaa qabu. Ammoo uummatuma Oromoo ofarratti uummata Oromootti deebisanii akka inni wal nyaatu. Aadanni asii wal nyaatutti achi waan fedhan guuttachuuf sirna nama nyaataa sana moosisuuf isuma kaleessa harkaaf miila namuuri isuma kaleessa waan eeqanii godhe kanuma sirna sana deebisuudhaaf amma nuun asii wal nyaannutti jechuudha. Kana uummanni Oromoo itti dammaqeetu yoo dhaabbachuudhaa qaba. Harka mirgaaf harka bitaa wal nyaachisuu sanatti dammaqee waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbatee osoo fiinsuu qabaan jedha. Kan ammas hin dhageessifne kun dhimma hawaasa Oromoo addatti immoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo takkaa'uu dargaggoota Oromoo irreessa Oromoo Finfinnee fi Arsadii irraa osoo qooda fudhataa jiranii qaama mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaan qabamanii achi buuteen dhabame gariin ammoo manneen hidhaa beekamu kan magaalaa Bishooftuu keessatti argamutti hidhamanii jiran irratti odeessa arganne san dhageessifneedha. Maayii irratti gara lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa Ona Gimbiitti bilbiluudhaan maqaa gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun saamicha kaabinoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa Ona Gimbiitiin hawaasa Oromoo naannoo suni murataa jiru irratti odeessa guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo gamasiirraa arganitu isiniif dhiyaata. Turtiin keessan ammas hanga maayii kuffii keenyaatti nu faana haa ta'u. Kan har'a kana dhaga'aa jirru godina Wallagga lixaa Ona Gimbii magaalaa Gimbiif naannoo san bakka faanni waraana bilisummaa Oromoo hin geenye keessa maruuni kaabinoonni akkuma waliigalaatti qaamni mootummaa PP raayyaa ittisa biyyaa tumsaa jechuun hawaasarraati maallaqa guuraa jiru haadhayyeessaa birallee osoo hin darbin nama waan san immoo laatu dide doorsisatu jiraa jedhu mee waan kanarraa hanfanna marii keenya maaltu jira kanaan wal qabatee gamas. Waraqaa eenyummaa baafachuudhaaf gara bulchiinsa naannoo gandaa deemee turre waraqaa eenyummaa yeroo baafachuu deemtanii deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatii fi birrii 30 buusu waraqaa eenyummaa keessan immoo birrii 30 baafachuu raayyaa ittisa biyyaa deeggaruuf jedhanii humnaan immoo birrii 30 kan isaan isin fuudhanii namoota hojii humnaa hojjetaniif irraa immoo peersentiidhaan 7 kutachuutti kaa'anii jiru. Nama hojii humnaa hojjeturraatii maallaqa yookaan kan isaan guyyaatti argatan irraa kutatuudha kati jettu.
Yoo sadarkaa sanatti namoota hojii humnaa hojjetanii of bulchan irraa kutatan warra kaaniin attam tolchaa jiru warri kun. Naggaadonni gurguddaan birrii 100,000 kan isaan gargaara kennaa jiran humnaan harkaa fuudhanii jechuudha. Naggaadonni buna naggadanii, naggaadonni shaqaxa naggadanii, naggaadonni magaazina qabanii humnaan deeggarsa raayyaa biyyaa jiranii birrii 10,000, 20,000, 30,000 kan harkaa fuudhamaa jiru. Namoota qaansiraa hojjetanii bulan iddoo konistiraakshiniin garaagaraa jiru immoo achi deemanii ijoollee namoota humnaan hojjetanii hiyyeessa of dadhabee maasii namaa keessa hojii namaa keessa gugguufurraa immoo birrii 20, birrii 15, birrii 25 achi dhaabatanii galmeessanii irraa bu'aa. Maal jechaa jira hawaasni Oromoo dhimma kana? Kun egaa haalli amma jiru kuni mootummaan kun mootummaa abbaa irreetii kufaatii sadhumaarraa kan akka jiru agarsiisa. Gaafa inni diinagdee ikoonomiidhaan kaasina isaaniitiin baankii irraa birriin gaafa dhibee jedhu mandarraa keessa deemee waraana qallamnaa waraanaa fi birrii laanna jedhee mandara keessa deemee birrii sassaabuusaa kun egaa ragaa guutuun kan argamaa jirudha. Sa'aatii ammaa kana egaa haalli amma irra jiru baay'ee haala muddamsiisaa haala rakkisaa haala dukkanaadha. Mee waan kaaba Oromiyaa konyaa wallootti ta'e tokkoon kaasee qabxiitti nutti barra innis maali? Sadarkaa maallaqa gaafatu irraayyuu darbanii sadarkaa ganda keessa deemanii buddeen lama buusaatii dirqoosa isaa tolchaa koshoroo waraanaaf ta'a jedhanii uummata hirkisiisaa turan sadarkaa mimmixa daakuu safarsiisanii irraa fuudhuutti ga'anii akka jiranidha. Hojjaa magaalaa Gimbii keessaa waan akkasii tolchaa jiran tarii gara baadiyyaatti haanaatti yoo gadi bu'anii waan sanitti jiraatinnu waan kaaba Oromiyaatti ta'e kun lixattis ta'innaa moo ta'eera? Dhugaasaa dubbachuudhaaf waraanni biyyi gara baadiyyaa kun innis kana booda. Waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa guutummaa qabateera. Hariyeera keessa. Waraanni bilisummaa kan inni jiru magaalaa aanaatii fi magaalaa godinaa qofadha. Magaalaa aanaa irraayyuu immoo iddoo muraasadha malee magaalota irraa hundi baay'een isaa diigameera. Kaampii guddaan kan bilisummaa jedhamu godinarra jira. Gara aanaa dhaquudhaaf yoo xiqqaate gara nama 200 ta'anii akka isaan deeman sodaatanii deemuu danda'an jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo walumaa gala gandarraa baadiyyaarraa kaampii warra bilisummaa guutummaa guutuutti diigee kaasee gadi ta'eefi humni warra bilisummaa kun gara baadiyyaa deemee birrii sassaabuu hin danda'u. Magaalaarraa isa jirurraa birrii sassaabbataa jiru malee. Gaariidha gaa ergi humna waraana bilisummaa Oromoo magaalota aanaaf godinaadhaan ala isa kaan qabatee jira ta'e humni waraana bilisummaa Oromoo kun gargaarsa hawaasarraas qeerroorraas argatee of jabeessee. Magaalota aanaaf godinaa kana dhuunfatee aga Oromiyaa aga Finfinneetti akka deemu gochuu fi sila akka hawaasaatti hawaasni maal godhuu qabaa? Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo maal godhuu qabuu dhaammattatu? Kaleessaa kaasnee wal geenye turre waraana bilisummaa Oromoo wajjin hooggantoonni waraanaa abbaan Qalaadii abbaan Buttaa wal ga'ee uummanni fi qeerroonni fi wal ga'eera jira gidduu kana uummanni tumsaaf qophaa'eera. Isa kilaashii loluu bira dabarree gara billaan loluutti adeemaa irra uummanni walumaa gala lolee biyya isaa keessaa baasee biyya isaa bilisa baasuu barbaadeera. Hawweera. Bilisummaan kana booddee yeroo inni qabu yeroo muraasadha. Magaalattii keessa jiraatu keessatti magaalaa godinaa keessa magaalaa aanaa keessa yeroo muraasadha kan inni jiraatu. Already mootummaan kufeera. Mootummaan miidiyaarra jira malee hojiirra hin jiru. Mootummaan naannoo Finfinnee bulchaa jira malee Oromiyaa hunda bulchaa hin jiru. Gatii kana ta'eefi kumsi amma uummata hundumaa bukkeedhaaf gochuu qabu uummanni Oromoo tokko ta'uu isa barbaachisa. Qabsoo kana xumuratti gochuuf immoo harka wal qabannee ka'uu nu barbaachisa. Waraana bilisummaa Oromoo bukkee dhaabbachuu. Garbummaadha kan nu ofirraa buusaa jiru. Namni tokko lama qabsaa'ee inni tokko taa'uu hin danda'u. Hundi keenya waliin kaanee waliin lollee tokko taanee wal tumsinee gara bilisummaatti ce'uudha kan barbaachisu jedhetanii ani yaada koo kanumaan ibsuu barbaada. Amma afaan gaaffiin qabu xumureera. Tarii waan gabaabaa waan itti dabaltu yoo qabaatte reesii kenneen asirratti xumura. Ani achi keessatti gabaabsee waan dhiisi tokkotu jira. Edda galgala ona Gimbii magaalaa Gimbii keessaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e poolisii federaalaa namni sadii hidhannaa guutuu bireenii tokkoof kilaashiidhaan fudhachuudhaan waraana bilisummaa Oromootti dhaqanii makamanii kan isaan jiranii. Akka kanatti yoo itti fufee gara waraana naannootti kan deemaa jirru amma haalli ta'e immoo babbareedaadha yaadanii ogaa jiru isaanis hooggantoonni waraanaa jiran kan godina kanarra jiranii fi kan aanaarra jiranii fi karaa nutti agarsiisaadha kan isaan jiraa jiran. Dhugaa tokko sitti himuudhaaf torban darbe keessa yeroo shurrubbeen fa'aa lolarra turanii ani duwwaan qawwee sadiidha kan hiikkadhe. Kilaashii sadii waraana rukutame irraa hiikkadheen ture. Akkasuma qeerroon bilisummaa Oromoo kana booddee waboon nu lolanuudhaa nuun immoo irraa hiikkataa deemna jechuudha. Kanaafuu Oromiyaan gara bilisa ba'utti adeemaa jirti. Gammachuun immoo nutti dhaga'amutti ka'eera. Amma yeroon keenya muraasatti gabaabbatteetti giddu galeessarraa fi lixarraa fi gidduu kana waraanni eebbifamus ni jira.
haalli jiru qopheen jiru guutummaan immoo baay'ee kan namatti toludha. Fooliin bilisummaa achis dhaga'amutti ka'eera. Kan ammas hin dhageessifne gara lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa Ona Gimbiitti bilbiluudhaan qaamonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa maqaa gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun hawaasa Oromoo saamaa jiraatu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo magaalota aanaaf godinaarraan kan hafe magaalota gandeen godinaa Wallagga lixaaf konyaa Qellem Wallaggaa guutummaa guutuutti dhuunfatee jiraatu kan magaalota aanaaf godinaa immoo dhuunfatuudhaaf qaamni hawaasa Oromoo lixa Oromiyaa akka walii galaattu WBO'n waliin ta'ee loluudhaaf qophiitti jiraatu. Isa kanarrattis guyyoottan lameen sadeen darban keessaa miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaaf waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessa socho'u mariirra turuu isaaniif qabxii akka irratti yaada ijaaraaf gadi fagoo miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa nuuf qoodeenus isan dhageessifnedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa irraatiin kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa Ona Bulee Oraa giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinneef lixa Oromiyaa Ona Gimbiitti bilbiluun waan Oromoota sadii irraa odeeffanni san dhageessisaa armaan baane irra isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaasaniin jechaa waan har'aaf qindeeffan armaratti obbaafne irra hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti uumaan nama borii nu tolchinna.